Darajjii Shimallis jedhama. Mahammad Huseenis nawwaamama. Eeliyaasis nawwaamama jechuudha. Maqaan koo akkatti jijjiirame Eeliyaas kan jedhu Waaqayyotu na baase. Ani godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii Duwwaa lama dhaladhee balaattiin gudda'ee hojii seexanaan guddadhe. Haati koo abbaa koo haadha manaa sadaffaati. Yeroo sanatti haati koo hojiidhaatiin butamtee akka heerumte akkoon koo natti himaa turte. Abbaan koo wanta hafuura hamaatiin hojjetu wanta sanaatiin achi akka galtee dhugaa naabaa turte. Isaa booddee haati koo ulfoofteetu naannoo Baatii Jaaffaa abbaan koo gara Arabaatti deemee ture. Mucaa haati manaa kee isheen ati fuute isheen sadaffaa ilma deessi. Ilmi sun immoo siif hin ta'u qorichaan keessaa akka ba'u itti manii qoricha Arabaarraa fedee haati koo ogguma wudduu egaa ulfishee guddachaa deeme. Ulfi sun egaa ana ture hin baane. Seexanni duraan baaree ture. Mucaan inni alatu kuni jedhe siif hin ta'u maqaa kee balleessaa. Ajjeesi haaduu gara haadhaa keessatti jedhamee ture. Haati koo akkasuma jettu ulfa ji'a 9 taate isaa booddee gara haadha ishee dhuftee turte. Godina Horra Guduudhuudha. Achi haadha ishee bukkee dhuftee bara 1980 ciniinsuun yeroo ishee qabu hospitaala Naqamtee akkana fudhatan dubbachaa turan akkoon kiyya. Achi taati koon adeessee hospitaaluma otoo hin bahin guyyaa sadaffachuu macciste hospitaalatti boqottee mucaan hin du'a jedhanii yaadanii akkoo koo jalaallee na ossanii kaartoonii keessadha kan isaan na buusanii warruma firaa abbaa kooti jalaa miliqse na ajjeessu sodaatanii fakkaata kakakoonis waanta jiruu fi kaartoonii keessa na buusanii dhiisanii harka koo mirgaa hoggan horuuti. Akkoon koo argite akkoon koo akkanatti hin teettiini hospitaaluma keessatti na ossanii turan qarshiitiin akka abbaan koo ananiin barbaanne natti himaa turte. Namoota baay'ees hojiitiin abbaan koo akka fixe natti himaa turte. Naannoo waggaa 7 ta'edha akkoon koo haati koo eenyu hojjannaan yeroo sana natti himaa turte. Haati koo na deesse guyyaa 3 wanta duutiif. Jalqaba koona yaadadha adda bittan sirraafata seenaa guddaatu gidduu jira barbaadamu kootu seera. Sila guddaatu gidduu jira barbaadamu kootu seera. Sila guddaatu gidduu jira barbaadamu kootu seera. Egaa amma guddadheen tajaajilaa yoon ta'etti yeroon ilaaluutti caafannaa qulqulluu keessatti akkana jedha. Gara haadha kee keessaa eegaleen siin beeka jedha Ermiyaas boqonnaa 1:4 gara haadha kee keessaa kaasiin si beekaa sabaaf raajii godheeni sidhuma jedhee Waaqayyo dubbachuu yeroo sana keessatti kakuun kuni yaada diinaa okkuma beekuuti. Waaqayyo gara haadha koo keessatti addaan na baaseetu anaan guddisaa akka jirutti. Hafuurri suni akka ani hafuura sanaaf hin taane hafuura hamaa sanaaf akka hin taane hafuura garbummaa kanaaf akka hin bitamne Waaqayyos gara haadha koo keessaa adda wanta na baaseef seexanni immoo kan hundumaa beeka ture jechuudha. Bara 1990 kaaseen gara bosonaatti ani kan hin gale. Akkamittiin? Hojii hamaa kanaan akkoon koo hin duute warri haadha koos musliima miti kiristaanuma ta'anis Yesuusin hin qabani. Isaan immoo adaalmutiitti amanu waan ta'eef karaa lamaanuu jira. Asiin adaalmutiidha asiin immoo abbaan koo immoo jawwee wanta waaqessuuf jawwee mana abbaa koo keessa jira. Argeera abbaan koo gidduu ciisu abbaa kootti maramee ciisu yoo takka argeera jawween abbaa kootti nanneechisa abbaan koo gidduu ciisa. Humnaan na fudhatee yeroo sana galeen manichi Naqamtee naannoo Duwwaa 7dha manni naannoo boordiidha akkoo koo jalaa nahatee na fuudhee deemee achi. Sammuun daa'imummaas wanta jiruufi isaa gidduutti dafee abbaan koo manuma keessatti gangalateeti jawween akkasumatti kallattii marfaaniin akkana yaabbatee ofumatti argachee sumarratti akkana gachiisee booddee abbaan koo gidduu yoo ciisu irratti naanna'ee achi keessaa jawween tokko irratti ka'uuf jennaan harkuma isaan qabeetu deebise. Amma kadhaltilee jawween irratti ka'aa ture abbaan koo yeroo waaqessu keessatti. Yeroo akkoon koo boqotanii bara 1989 kan isaan boqotanii qananummaattis wantan gudda'es yeroo sana kaasee
bara 1990 immoo eessumni koo hafuura kana afaan fayyadama waan ta'eef abbaan koo na hatee naqaluuf jennaan ammas jawiidhaaf naqaluuf jennaanii Jirbiil jedhama mucaa du'aa maaf qalta kana rabbiin jaallatu jedheetu gara bosonaatti na fudhatee galee. Arsaa na gochuuf barbaade maaliif siluma akkuma laalleetti gara haadha koo keessaadha seexanni arsaa akka isaaf hin ta'u kan barbaade na nyaachuu kan barbaade yeroo sanaa kaasee garuu bara 1990 bosonan galee bifa obboleessa abbaa kootii fayyadameetu gara bosonaatti na fuudhee deeme lubbuun koo asuma hin qalamne malee gara bosonaatti gafu ina deeme booddee kanan siin jedhu hundumaa hin goota jennaanis isa malee namni biraa wanta hin beeknee fi ashin jedhee yeroo booddee of wallaaleera dhiigana keessaa waraamame tokko jitu jira. Hundee koo jabeessee hidda koo fageessee kunuunraan nagahee harki kee gaggeesse. Hundee koo jabeessee hidda koo fageessee kunuunraan nagahee harki kee gaggeesse. Jirma kooti Yesuus isoortuu koo ganamaa dadhabaa gatameetu siitiin ol qabamaa. Jako naftae dukkana ko ibse jajjaba butata beekona timse harka keerraa nyaadhee beelamu suutuu koo ganama nyaatan taaree kubee salphaluu qabama addisaa naaf taatee tada'uu yaaddoon koo gatame. Almen jirenya ko siyarka yadatame ya Yesus sina yadatame Yesus gara bosonaatti kan hin deeme egaa akkoon koo eeguma duutee kaasee namni gargaarus namni guddisus hin jiru yeroo sanaa ammas aarsaa jawwee sana nagachuuf abbaan koo gara manaatti na fuudhee deeme galgala sana yuna yaadadda ammaatti sammuu koo tana dhufa jira ija koo akka waan tokko illee argatre ija kootti dhameen amma deemutti ga'eera lola isaan wal lolanii mucaa hatirraa duutee maaf ajjista እንደው kana rabbi hin jaallatu wanta jedheefi najjeesuuf ammas naqaluufi akka jawween sun dhiiga koo akka dhuguuf ture ishii booddee gara bosonaatti fayyuma isaa na fudhatee galee baay'ee bosona guddaati bosonni sun biyya sanarraa baay'ee fagoodha naannoo dangaab kan jedhamu gammoojjii saawwaqan jedhamu keessa ture gafarsa keessa jira miilaanis nan deemaa nan baatamasi ogguman deemutti amma waggaa tokkotti bosonuma keessattidha amma waggaa sana nyaatuma gaarii nyaachaan ture akka loltuudha kan isaan baani oksaa mataasaa danda'e qaba keewwata mataasaa danda'e qaba meeshaa akkanii kuufi ergumni isaanii ergama akkana jedhu qabatanii kan biyyattiin Itoophiyaan kan jedhamtu kun Arabitaati tokko amantiin haaraa nuti irratti galee jira amantii kana balleessuu qabna kan jedhu lammaffaa amantii ortodoksii salphaa akka ilaalametti dubbatama ture biyyattiin Itoophiyaa kuni araba akka isheen taatuuf arabatti akka bituufidha afurri kuni biyya arabaa irratti ergama kaayyoonsa amantii islaamaa babal'isuufidha kan kaayyeffatee ka'ee ani guruupii gurmiin ani keessa jiru 62 akkuma kana gareessaa babal'ifatee hojjechaa ture oksaatiin jechuudha. Hawaas keessatti balaan irra geessisee jira afurri kuni akkamiin bitaa ani umarratti bara 1991 kan ani isaanitti gurguramuu fi isaanis bituuf bara 1991 kan oli mallatteessine jechuudha dhiiga keenyadha lubbuu keenya gurguraa jechuudha lubbuu keenya laannaa inni immoo aangoo nuuf laata dhiiga laatteen dhiiga kooti fudhatame dhiiga koo waraabame yeroo sa'aatii tokko booddee dhiigan bira nanugee isaa booddee ofiin wallaale isaa booddee waan afursiin kenneeran dirqamaan kan baatu naan jedhee ashin jedhee amma kanatti warra kaan irraa ilaalta naan jedhee qarshii naa kennee dubartii naaf laatee akka nama najjisu harka kaaseen akka konkolaataan galagalu naaf laatee waldaa kiristaanaa kan diikuu aangoo afur kan naaf kenname. Afuura kana eenyu kan sii kennu? Fuulli isaa hin argamu sagaleetu dhaga'ama yeroo naaf kennamu anis nan fudhan jedhee lubbuu kenneenidha.
nan du'a jedheenidha. Kan akkana jedhu ture hin sodaachiin addunyitti hunduma keenyatti dhuunfatee jira kan jedhu sagalee akkasitti dhaga'ama ture. Kana booddee ishee kan jedhu kaka'umsa na keessa ture nafaana aangoo kana kan muudamanii naan ijoollee jaa ture. Hojii sanarratti kan babbaane yeroo duraa dubartii baay'ee miidhagdu hin beeknu faana nu quunnamsiisa harka yoo kaasnee konkolaataan galagala qarshii eessuma akka dhufu yoo hin beeknu qarshii hundi qaban nu baay'ata ture. Qarshii abbaa eebbaa 4 yookiin eebbaa 5 yoo sii kenne eegni irratti cabu jira kan siif kennamu akka saaxinii ta'u keessa birrii sana keessee irratti dhiiga sana urgufte qadaaddee deemteetu ganama yeroo altu birriin sun saaxinii sana guuttee tarkatti. Birriin sun eessa akka dhufu anaafuu amma irraatti hin beeku afuruma sana fida jechuudha. Birrii sanaan dhuguu dandeenya dubartii akka garaa keenyaatti taphachuu dandeenya. Birrii sun mul'atee mabada. Birrii sanaatiin namoota bituu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa oksaa kan naa kenname akka har'aatti makka jaala caafata qulqulluurratti kan ilaalu 666 lakkoofsa namaati. Har'arratti akka caafata qulqulluurratti mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 16 hanga 18tti wangeela keessatti dubbata dhugaa kan ta'e yeroo sana keessatti labsiin akkana jedhus jira. Namni tajaajilaa ajjeesu way wangeelaawii namni ajjeesu mootummaa waaqayyoo torba gala jedhamee labsiin nutti labsamu jira. Yeroo sana bosonuma keessa jiraattu moo hawaasa keessa haalli isin deddeebaa ooltan jira? Yeroo haala hawaasa keessa deddeebinus jira yeroo bosona keessaa hin baanis jira. Yeroo xiqqoodhaaf hibbadheeraanii bosonni yeroo sana baay'ee akkamma haphatee hin ciramne bosonni yeroo sana dukkana yeroo duraaf ani hafuura kanatti gammakamee booddee nyaataan hin nyaadhee shoorbaa jawween dhugee ture na yaadadha. Dhuguu dadhabeen na balaqqisiisaa ture itti baruu wallaalee jechuudhaati. Foonuma keessa taatee beektaa kana gochuu kee? Yoo jawween qalamuun arga ture yoo tarsa'uun nan argaa. Maaliif yennaan hin dhugama wanta gaariidha jabina ta'a jechaa ture hafuurichi anaan daqiiqaa 15 hin danda'u ture nan kufa ture ofiin beeku ture maal akka ta'uuf maal akka hojjedhu sammuu koo dhuunfate ture harka koo qeensa koo murachuu hin danda'u jechuudha qameeqachuus baay'ee rakkoo ture. Hafuurri kun hawaasa warra haadha manaaf abbaa manaa akka wal nyaatan mootummoota hojjettoota mootummoota bituu kan barbaadu hafuura turedha. Tole mee namoonni achi keessatti akkasittiin bosona sana keessatti yookaan immoo naannoo sana keessatti kan walitti qabaman akka addunyaatti moo akkuma naannoo kanaatti kan isaan wal ga'an? Isaanii arabarraa kan fudhatan jira. Kan sagalee mana kana keessatti fakkeenyaa fi amma ispiilii kan ta'u biyya alaatii dhufa. Namni kun abbaa qabeenyaati wayim namni kun waan biraa keessa mootummaa guddaa keessa jiraannaan nitittiin sun suurri ishee nutti agarsiisama manni ishee nutti agarsiisama gabaa ishee deemtu hordofnee madeemnee zambilillee yeroo baannee mana ishee keessa gallee mana sana keessatti immoo bannee okannu jira okannee ispiilii fakkaata sagalee iddoo sanatti waraaba waan ta'eef isa naannoo siree isaanii suuqnee yerootti bannu jira manuma anis arguu nan danda'a. Atanan arguun dandeessu afuricha kana oksa ture jechuudha. Biyyoota naanna'ee nan beekaa Jimmaa, Aggaaroo, Mandii, Asuusaa, Dangaaf, naannoo Horroo Guduruu Wallaggaa, Fincaa, Nagaroo kan jedhamuun jira achuma kanatti naannosaa kan turedha afurichi. Ergamicha kan fudheen hojjedhu naannoma aladhee yeroo sanallee abbaa koo kana ulquunnamuu hin danda'u jechuudha. Hafuura sanaaf adda beera. Hafuurri lamaanuu walii galaa hin jiran amma. Meeshaa yerootti hidhannu qabnaa. Umarratti bara 1993 irratti lammaddaa jawwee irratti naaf hojjetamee jawwee baadhadhee deemaan ture jechuudha. Jawwee baattee hawaasa keessa deemta? Humna naaf taate jechuudha. Jawween suni kiiloomeetira 82 kan ta'e Naqqamteef Baakoo gidduu sa'aatii 9 gidduu miilaan deemee yeroo ittiin galeeru jira. Yeroo sana namni isin argu? Halkanidha kan hin deemus namni arguu hin danda'u. Bineensota waraabessonni naannoo 13 ta'an na bukkee deemu ture. Bineensonni nan tuqaniina. Tokko fuula koo dura deemaa warri jaajaa bukkee koo deemu ture. Ergamtoota sii ta'anii moo akkamittiin? Hafuuruma sanatti na eegsisa waan ta'eef anaan bineensa ormaa na nyaatuu hin danda'u. Amma bifa kana keessa turtee yeroo yaada foonii faatti deebitu wantoonni sitti dhaga'aman maal ture yeroo sana? Gara foon kootti yoon deemu baay'ee na gaddisiisa. Magaalaa Baakoo kan jedhamu kana kan na fideeyyuu maal akka ta'e hin beeku ture. Isheen morma karraan turtes nookatte turte. Jawween sunillee yeroo ani deemu barbaadu dhufti malee iddootis akkasii dhuftullee gara fooniin ta'u hin beeku yeroo qaba. Hafuura kanaan bara 1990 jammaree 91 leenjii fudhee 92tti makame 93 hanga maatiriikii yeroo gubateetti sanatti barattoota hedduutu dhiiga isaanii hangala'ee
94. Yeroo sana hojiif baay'ee yeroo nutti tole ture. Baandiraa Arabaan hojjetamee dhufetti 66 qaba ture. Kan maatii yeroo sana lakkoofsan beeku amma garuu lakkoofsa waan tan bareef 666 kan qabudha. Immoo gaafa kan qabu harka akkas ta'ee kan qabu ture. Akka dhaloonni hin barannedha ergamni isaa moo maali akkamittiin maatirikiin akka gubatuu fi ufna godhata? Finfinnee irratti iddoo qabaa, Amboo irratti iddoo qabaa, achuma Amboo fi Gudar gidduutti holqa iddoo qabaa, magaalaa Funcaa Faafaatee jalatti walgahii hoggaa fi walgahii ji'oota qaba afurri kun. Ajandaan isaanii kan diriirsan baay'ee ijoollota barattoota irratti hojjechuu barbaada shamarran kakaasuudhaan. Afurri kun karaa tokko mootummaa mormaadhaan kan hojjechaa jirudha. Afurri kun guutuu biyyattii kun araba akka taatu wanta barbaaduuf namoota isatti makamanii namoota baay'ee barbaada ture. Yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa jeequuf warra amantiitiin hin jabaanne dubartootaa fi daa'immonotaan afurri amaanuu keessaa ba'ee itti galaa ture. Taargetii kan godhatee hojjetu yeroo baay'ee tajaajiloota waldaa kiristaanaa dubartiitiin kuffisuuf ejjaan akka isaan kuffanii waldaan kiristaanaa waldaa ejjaa akka taatu kan hojjetame gara Itoophiyaa galaa jiru. Afurri kun immoo nuun ta'eetudha. Tajaajiltoonni hedduu kufaniiru. Ejjaan kufnaan galma hin gaane. Yeroo karoorri keessan isin qabattan sun milkaa'oo wantoonni isin fudhattan jira? Aangoo nu kenname keessaa hunduma isaa yoo xumurre aangoo hanbiraa akka fudhannudha. Afurrichi nuti dhugaa bahu. Afurichumti afura hamaa kan sanarra caaluu guddina isinii kennaa jechuudha? An amma dubartii akka barbaadde hojjedheera. Nan yaadadha konkolaataa uummata. Tashan harka kootiin akka galagalee nan beekaa. Namoonni du'aniiru jiru. Isii booddee gara sammuu kootti yoon deebi'u immoo bakka sammuu koo na gaddisiisa yeroo ta'etti jira. Uummata keessatti uummatallee miidhaa ture afurri kun jedheen yaada. Kiristaanota baay'ee barbaada. Raajota hin kuffisaa. Abbaa wangeelaa ajjeesuu barbaada. Qooqni waldaa kiristaanaa akka walii makamu. Ufna maalii hidhattaniiti mee gara waldaa kiristaanaa kan galaa turtan yeroo san? Qorichi nuuf kennamu wayii dibannu qabna. Waldaa kiristaanaa galuu hin dandeenyu garuu namni sirriitti amanee fi namni sirriitti hin amanne hin beekna. Akkamittiin? Lapheetii olitti nama akka ibiddirraa baba'u namni amantii jabaa qabu hin beekama. Namni amantii hin qabne immoo keessisaa bakka waan tokko akka dukkanaatti mul'ata waan ta'eef kanaan adda baasnee beekna. Afuruma sanatti nu dubsa. Ergama keenya baannaa yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa halkan deemnee diinni irru qabna ijaaramee diinni irrufaa qabna halkan manuma isaa. Namni keessa hin jiru yaadadhaa waldaa hagamsatti waldaan diigame tokko jira. Warruma nurraa fanidhaas bara 99 magaalaa Jimmaa irratti balaa waldaa kiristaanaan kan geessisan nu keessumaa warraa fanidha. Isaan keessaa ijoolleen ja'a akka jiran nan beekaa. Jaanuu amma gara biyya Arabaatti akka isaan deemanis nan beekaa. Arabarraa dhufedha yeroo baay'ee kan hojjetu waadaa nu galshaa. Hafuura kana akka hin baasne akka kana jenne akka hin himne bor amantii musliimaatti wanta guddannuu fi amantii musliimaa akka hin ganne waadaa nu galsha ture afurri kun. Karaa biraatiin yoo ilaalle amantii hirkateetu hojjeta afurri kun yeroo baay'ee abboota amantiitiin hirkateetu hojjeta jira malee ifan bahu jechuudha. Biyya Arabaatti kan jiran achitti ergaa fidanii ergaa kana kan daddabarsanii isaan maa ergasanii qarshii baay'eetti itti ba'a. Namoota 40 fi kan ramadamu namoota akkasii guyyaatti 9,000 yookiin 10,000 ramadama guyyaatti. Birriin kan ramadamuuf nama tokkoof. Aangoonsaa xumuramee aangoon biraatiin muudamaan nu keessatti mul'atu jechuudha. Namoota ifa baasanii afurri kun deebisee boombiidhaan gubuudhaan ajjeesuudhaan namoota tartee gashee ajjeese dhiiga jawwee baasuutiin beekama. Namni afuura kanaan dibamee deebi'ee utuma hojjetu afuura kana gane tarkaanfii irratti fudhatamu jiraachuu? Jira. Anarratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Tarkaanfiin irratti fudhatamee bara 1994 tarkaanfiin irratti fudhatamee tokkotu jira. Maal gootennaan? Hiriyoonni koo jecha laatanii jedhaniitu yeroo sana keessatti hiriyoota afur ajjeessanii dhiigni isaanii jawweetu dhuge. Dhiiga isaanii jawweef dhangala'e hin du'anii jechuudha. Maal balleessanii? Ergama koo himtanii jechuutiin icciitii baastanii. Icciitii kana yoo baasnee hin duuna jettanii mallatteessaniitu waan ta'eef lubbuu keessan laattanii waan ta'eef icciitii baastaniitu waan ta'eef kan isin waadaa galtan immoo jawwee kana faana waan ta'eef jawwee kanatu lubbuu keessan fudhata jedhatu sammuun isaanii rasaasaan aameetu dhangala'e inni sammuu keessaa burqaa ture.
Teessumni koos wanta sodaatamuufidha. Yeroo baay'ee ani kan hin tuqamne ani afuruma kana ta'eenii qaalluu bukkee deemeera. Naannoo Abee Dongoroo deemeera. Qaalluun na somnaas anis qaalluu irratti harkaan fudheen rasaasa rukuteera. Humna sobaatiin wanta deemtuuf qaallota sadii akkasuma soban irratti baanaan rukuteeraanis taabotas nama haate waaqayyo hin jiru. Waaqayyisuma jedheen amanaan ture. Umarratti hiriyyaan jaalladhu tokko na jalaa ajjeesanii isaa booddee baay'ee rakkoo ture. Namani baay'ee jaalladhutti du'e akkana naan jedha ture. Kana keessaa baaneetu marii akkasii anaaf isa gidduu jira ture. Kana keessaa baanee amantii isaa haaraa fudhanna nu fooyyeessa taanaan jenneetudha. Achi keessaa kan mari'achaa turre anarraa inni sammuutiin bilchaataadha. Amantiin biraa akka nama fooyyessumaa itti beektu hojii kana otoo hojjetaa jirtanii? Inni namoota beeka, namoota duraan beeka. Faana bosonaa galu malee haala amantii sanaatti haala naannoo sanaatti natti himaa ture. Kun sirrii miti naan jechaa ture. Anaaf isa gidduutti kakku ture yaada foonitti deebinedha. Maqaan isaa Habiib mucaa jedhamudha. Mucaa haadha hin qabnedha abbaa qabanis. Innillee rakkina hin qabu manumaa badeetu kana keessa gale. Egaa mucaan suni du'ee akkana ta'e namoota baay'ee akkana ajjeesuuf gara kootti dhufanii ani nama lubbuu qulqulluu ajjeesuu hin danda'u fi koo of laachuun barbaada waan ta'eef dabarseefaa narkaa ba'anii yeroo hin jedhu fa'aa qaba yeroo itti rukutamuu fa'aa qaba karaatti agarsiise afurri kun baay'ee hamaadha amma garuu afurri kun eessuma haadha koo ajjeeseera. Guyyaa tokko kanan arge nama baay'ee guddaa ta'e wayyaa adii uffate tokko akkana akka saayuu argeen beeku ganciisaa hin jiruti jawwattiinis na bukkee jirti akkana nan jedhe lafa onaa tokkoon arge lafa baay'ee lafa onaa tokkoon agarsiise sana keessa abjuu sana keessa isaa booddee jawwoonni bakkee sana keessa maramanii ciisu keessa harka koo naqabee guma na deemsuun arga ture abjuu keessa. Isii booddeetti sagalee guddaadhaan Muhammad jedheen waamaa ture. Isaa booddee maal inni jedheen yeroo dhaalomtu hin jiru ture. Isaa booddee deebi'een ciise ofirrichis na cibsa ture yeroo sana. Isii booddeetti miila kootti kopheen qabu caammaa gurraacha miilatti godhadheeni namoota shan na bukkee kukkufaniitu qophaa koo meeshaa baattadheen akka hin deemu arga ture. Isaa booddeen maa inni jedheen na dhibeetu guyyaa isa lammaffaa irratti jawweemti isheen ani ofirratti madaqsetu diina natti ta'e jechuudha. Diina natti taate baay'ee nan sossobee isi hiriyoonni koos umanii siitu natti hafee anatu sitti hafa jedhee mataa ishee sukkuumee sossoba ture jawwee sana jechuudha. Kanaafuu yoo nani mataa ishee tokko hin ciistu jechuudha maramte. Yesuun koo biyya sanaatti deemee iddoo biraatti hafuurri kuntiisumayyuu ijaa ba'ee isaatiin ajjeesere jechuudha. Har'a kanas hin nageessise galata waaqayyoof haa ta'u. Agamsarratti konfiraansii guddaa jira warri qamadiitiin biyya keenya qamadii hiraa biyya keenya haaluuf uni akka naalle kan godhanii konkolaataatiin dhufu isaaniin ajjeessaa in ajjeestu taan ammoo hinduuta naan jedhaniiti nam mallatteessanii baatii 3 leenjii fudhee jechuudha nama taakkatti. Leenjiin suni namoota akkatti ajjeessu namoota akkatti rukutu dhiiga namoota ammoo egaa qalamanii booddee maal akka ta'anii ture baay'ee nama gaddisiisa ture. Leenjii kana haroo dangaaf keessatti kanan fudhee naan dangaaf jedhamu gammoojjiitti borofni keessa kan guutedha iddoo sanattidha. Leenjisoota 5 leenjise isaanis meeshaatiin cuubeetiin akkatti waraanuudha kan leenjisaa ture.